السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروم ما كان جا ميلتوان كو ريوتكو بايتاني جا غرا غيرات كان يجي مناجرو غيراي ماليرودي بيمو مغالا غرو في كيمبيرت اللي ارتكلي يوتا ديغرس من انياتا في زيتا سامنا غرا غرا ني غدا ميچالا ديغرس كونيكا دالوتان شننغبي كانتان جولي اوروبا جراتن كانتان شلا غرا غيرات كان مالاجرو على جانون فيديو ديغرسا كان سبرانغي نوفا magaalaa Giiraa geenye jirre yeroo ammaa kana namootni harka qalleeyyii 100 ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataa geessaati kan jiru yeroo ammaa kana gabaabumatti magaalaa Giiraa jechuudha seeneera jechuudha fi magaalaan Giiraa yeroo muraasa dura kan asfaaltiin kun galee fi Giiraa geenye jirra bakka namoonni sun itti walitti qabamanii jiranuu fi deeggarsa magaalaa Jimmaarraa dhalattoota Shanangibee biyya Awurooppaa jiran irraa godhameen isaaniif geessaa jiru yeroo geessinu viidiyoo haala itti aanu waraabni simbiraan geenya noordofa. Akkuma jalqaba isiniin jedhe magaalaa Giiraa keessa jirra. Magaalaan Giiraa biyya oomisha dammaatiin biyya oomisha looniitiin beekamtudha. Namoota 100 ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataa Raamadaana kana wal qabatee taasifame Finfinneetti kan nuti asitti argamne jechaadha. Deeggarsa kana dhalattoonni Shanangibee biyya Awurooppaa keessa jiran kan godhan yommuu ta'u isaaniillee galateeffachuun barbaada jechaadha. Konkolaattonni kun egaa konkolaattota magaalaa Jimmaarraa namoota deeggarsa kana fidanii fi deeggarsa kana gochuuf kan fe'ee dhufedha jechaadha. Konkolaataan fuuldura koo kanatti agartan hoteela Hawwiituu Giraandii magaalaa Jimmaatti argamutu nuuf kenne. Hoteela Hawwiituu Giraandii magaalaa Jimmaallee galateeffachuun barbaada jechaadha. Namootni deeggarsi godhamuuf haala kanaan walirraa fagaataniiti kan isaan jiran. Inni kun egaa bakki kun istaadiyeemii bulchiinsa magaalaa Giiraati jechaadha. Deeggarsi kun bitamee dhufe haala kanaan bu'aati kan jiru. لا كسبك متى karton segera kan kita kan aji an bulan 2
Tidak mas. Kami kata di sos. Afur nasi kan. Egaa deeggarsi kun harka qalleeyyii dhibba tokko ta'aniif magaalaa Jimmaa irraa kan aanaa geeraatti argamneeti kan deeggarsa kana gochaa jiru jechaadha. Nama tokko tokko kan kenname zayita liitira afur ashaboo kiiloo lama saamunaa afurii fi daakuu kiiloo 25 jechaadha. Nama tokko tokkoof kan kenname kun deeggarsi kun nama 100 kan godhame walumaa galatti jechaadha. Asitti yeroo xumurree kaanu gara bulchiinsa aanaa gommaa deemnee gommaa sana booda immoo gara Geembeettis ni dabarre jechaadha. Deeggarsi kun egaa lammiidhuma keenya biyyoota alaa garaa garaa jiraatan irraa kan godhamaa jiru. Isaanii illee galateeffachuun barbaada, rabbi isaan irraa jaallatu. Harka qalleeyyii waan qabne bifa kanaan deeggaruun baay'ee waan nama boonsudha. Egaa namoonni bakka kanatti argaman baay'een isaanii egaa deeggarsa kana namoota godhamuufidha walitti qabamanii kan dhufanidha. Asinis fuulanaan isaa kan oolu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Akkam jirtu? Maqaan keessan eenyu? Abbaa Macaa akkam jirtu? Abbaa Macaa baadiyyaa fayyaa keessanii? Namni isin xooru jira? Namni isin xooru namni isin kaddamu jira. Ijoollee koona duraa duute. Ijoolleen tokko na bira jirtu namni sadii. Isin ilmoo koona kaddamaa jirtan. Akkana. Deeggarsi akkanaa kun takkaasni godhamee beekaa kana dura? Wanta akkanaa kun sinii kennamee beekaa kanaan dura? Takkaasni kennamne? Arra sinii godhamuu isaati deeggarsa akkanaa kun sinii godhamuu isaati maaltu sinitti dhaga'ame? Kunmoo. Sinii godhamuu isaati maaltu sinitti dhaga'ame iyyee? Rakkina kooga argitanii. Eeshi. Rakkina isaa argitanii natti maddabdan. Gammaddaniittu? Gammadee. Mee maal jettanii? Mootummaan kun mootummaa nagaa. Amiin. Mootummaa umurii dheeratu. Mootummaa taa'een bulchu rabbisaa taasisu. Umurii isaa haa taa'u. Ijoollee farankaa kana buusanii. Ijoollee farankaa kana walitti buusanii erganii biyya dhukkubni itti baay'ate keessa biyya rakkoo keessa taa'aniiti kan isaan nu gargaaraa isin gargaaran. Mimi atoo maqaan keenyu mimi. Muhyiddin Abbaa Firaa jedhama. Muhyiddin Abbaa Firaa akkam guyyaa keessa akkas taate? Okay. Namni si qallabu namni si kaddamu hin jiru? Maatii qaba warra qaba. Jechuun namni waan nyaattu waan si jiraachu jira? Hin jiru? Tokko rabbiin koo malee waan qaba. Okay, harka namaa kadhatteeti kan jiraattu. Deeggarsa akkanaa kun kan dura si godhamee beekaa? Godhamee hin beeku. Kun si godhamuu isaatti maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Gammaddee jirta? Meeqa obboloonni keenya biyyoota Awurooppaa jiran dhalattoonni shanan gibee biyya garaa garaarra faca'anii jiran deeggarsa kana godhee mee isaaniin maal jettaan meeti? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
nagaanniif jiruun bareedaan jaraaf dabalamee haa kennamu. Aafiyaa jaraa rabbiin kaamilaa haa godhu. Bi'iznatillaa quwwaa isaatiin rabbiin jaraa kaddamu. Isinis immoo rabbi haa deeggaru. Hiidoo keessa rabbi haa jabeessu. Rabbi isinii wajjin haa jiraatu. Umurii keessa rabbi haa dheeressu. Aaqibaa keessan kaatimaa keessa rabbi isinii haa tolu. Umurii keessa barakaa rabbi isinii haa kaa'u. Barri kun dhukkubni kun nutti hin dhufini. Rabbiin achiillee achumaallee haa araaramu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Isin immoo rabbi haa gammachiisu. Fayyaa keessanii rabbi isin irraan fudhatiin. Rabbi isin shuumee isin hin shaariin. Bismillaahi rahmaani rahiim. Riskiin barakaa jiruun gaariin isiniif haa maddabamu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Birriin walitti qabamee bismillaahi rahmaani rahiim. Baajatiin bahee kunillee bismillaahi rahmaani rahiim. Namarraa funaaname kuni bismillaahi rahmaani rahiim. Jiruun jireenyi walitti qabamee jaraaf haa kennamu. Rabbi haa arjoomuuf. Dirriba diraba rabbitti arjoomu. Umurii jaraa keessa rahmaan barakaa haa kaa'u. Isin immoo rabbi haa wakkalamu. Rabbi isin cinaa isin bukkee keessa rabbi isin biraa haa dhaabbatu. Rabbi isin Amiin. 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 Gammadaniitu isin kana isinii kennamuu isaati. Kunoo zayitii xarmuusii 2 daakuu kiiloo 50 kiiloo 25 saabunaa 2 soogidda qarxiixiidhaan kunoo kiiloo 1 sii kana gaa sooma kana ittiin bahate keessa keessanitti ala faxartanus immoo ijoolleedhaaf dawaa kadhadhaa. Dhukkuba kanas rabba balleessu jedhaa. Rabbiin nurraa haa balleessu. Abadu bismillaahi. Isin immoo nagaa koo rabbi isin hin ajjeesu. Rabbi isin na ulfeeffatu. Akka isin na yaadattan akka jarri na yaadate sina yaadatu. Hamaan addunyaa. Egaa namoota 100 fi kan guyyaa irraa direeshina nuti finnee dhufne tokkoon isaaniitiif kiiloo 25 fi zayita liitira 2 fi saamunaa 2 soogidda kiiloo 1 finnee haa ta'u malee garuu namoonni isin fuuldura koo kanatti agartan hundi isaanii immoo waa tokko hin arganne harka qalleeyyiidha harka duwwaatti hafanii kan argatan warra gama sana jiran qofa jechaadha kan fuullee kootti argaman qofatu deeggarsa kana argate nama 100 warra asitti hafan immoo tilmaamaan nama 100 oli kan isaan ta'anii namni 100 ol jechuudha waan nyaatan kan hin qabne kan daa'ima guddisan jechaadha ayyoon keenya kan akkasii kuni waan ittiin jiraachisan kan hin qabne reeshinni nuti finnee dhufne xiqqaadha kanaafuu namoonni kun ammallee rakkoo keessa jiru waan ta'eef obboloonni keenya biyya garaagaraa teessanii jirtan viidiyoo kana daawwattan deeggarsa garaagaraa gochuudhaan namoota akkasii biraa akka dhaabannu waamicha obbolummaa isinii dabarsuu barbaannaa kunoo daa'ima wajjiniin haala kanaan kan namni rakkachaa jiru baay'ee nama gaddisiisaa wallaahi. Egaa jarra kanallee deeggaramuu qabu jechaadha. Namoonni kun daataan isaanii fuudhamee gara fuulduraatti deeggaramuudha kan isaan qaban jechaadha. Egaa obboleessi koo kan na fuulduratti argamu kuni Guutamaa Haydar Abbaa Garoo jedhama. Yeroo baay'ee hojiiwwan garaagaraa hojiiwwan tola ooltummaa baay'ee keessatti na wajjiniin turee wajjiniin dabarsaa turreerra jechaadha. Deeggarsa kanallee haala qindeessuun obboloota isaa obboloota keenya biyyoota garaagaraarra jiran haala mijeessuudhaan deeggarsa kana akka godhamu taasiseera. Kana malees immoo waldaa Afooshaa Ashammaa Jimmaa keessatti illee nama qooda olaanaa qabanii fi nama hundeessan keessaa isa tokkodha. Deeggarsa nama 100 fechaadha har'a guyyaarraa aanaa geeraatti godhame keessattis olaantummaadhaan namoota baay'ee hirmaachisee kan dhufe obboleessa koo na fuulduratti argamu kana malees aanolee fi magaalota garaagaraa gara fuulduraattis akka wajjiniin deemnu waliin dubbanneerra jechaadha. Mee Guutamaa wanta kana gochuuf maaltu isin kakaasee maaltu deeggarsa kana gochuudhaaf isin kakaase meeme? Egaa balaanii hamaanii uummata kan keenya addunyaa guutuu qaqqabee jira. Uummanni kan keenya immoo deega hamaa keessa waan jiruuf harka qalleeyyiin kan guyyaa tokko gadi yoo bahan malee buluu kan hin dandeenye waan jiranuuf ijaarama uummanni tokko yoo ijaarame wal gargaaruu danda'a jechaadha. Kana jennaan Afooshaa ijaarree qabnu waan jiruuf Afooshaa sanaan magaalaa Jimmaa keessatti deeggarsa bibbicuu godhaa turre. Haa ta'u malee immoo qindoominaan Afooshaa biyya Jarmaniitti ijaaramee jiru Afooshaa Odaa Hullee kan jedhuu fi faawundeeshinii Odaa Hullee kan jedhu wajjin taanee ijoollee Awurooppaa hamma muraasa jechaadha. Awurooppaarra jiran qindeessuudhaan qarshii 263 nu erganii jennaan qarshii kanaan aanaa 5 irra gargaarra isa jalqabaa kunoo aanaa geeraarraa jalqabnee jirra nama 100f kumtaala 5 nama 100f kiiloo 25 zayitii liitirii 2 fi saabunaa 2 soogidda akkanuma goonee jirra. Egaa Jimmaa Yuunivarsiitiin immoo konkolaataan nu deeggaree jira. Aweetu Giraandis konkolaataan nu deeggaree jira.
Egaa akkuma argitan immoo gara bitaa kanatti immoo kan deeggarsa fudhachuu dhufee utuu deeggarsa hin argatin galaa jiru jira jechaadha. Kanaa jennaan yeroo kanarratti wal gargaaruu qabna. Gargaarsa kana cimsinee hawaasa kan keenya yeroo kana bira dhaabbachuu qabna. Isin waamti harmeen isiniin jenna yaalmaan Oromoo. Kana gara fuulduraatti immoo dargaggoonni akka keenya akka keessanii kun baay'een isaanii yeroo boqonnaa qaban yuunivarsiitii garaa garaarra dhibee kanaan wal qabatee addaan kutanii dhufanii mee maal dhaamtu mee? Egaa ijoollee yuunivarsiitiidhaa baatanii jirtanu hawaasa keessan baraaruun barumsa kan keessanitti fayyadamtanii uummata keessan barsiisuun deeggarsa adda addaa walitti qindoomtanii afooshaa ijaarrattanii waliin ijaaramtanii reejiidhaan ijaaramtanii uummata keessan kana bira dhaabbachuun isin barbaachisaadha. Nu wajjinis wal qunnamnaa siichita afooshaa kana bal'isnee akka shanan gibeetti dhaabnaa ijoollee yuunivarsiitiidhaa baatanii jirtan hawaasa keessan amma barumsa barsiisaa. Waan isin barbaachisu immoo nu qunnamuu dandeessu. Afooshaan Ashamaa Jimmarraa waajjira qaba. Waajjira keenyarras dhuftanii yoo nu qunnamtan waan barbaachisaa ta'e gargaarsas ta'uu isinii gochuu hin dandeenya. Walii wajjin taanee uummata keenya du'arraa baraarraa isiniin jedha. Egaa ibsa bal'aa nuu kennitanii fi deeggarsa kana gochuu keessatti gahee olaanaa taphattaniif sii fi miiltoowwan kee maqaa kootii fi maqaa hordoftoota kootiin baay'ee galateeffachuun barbaada. Ulfaadhuu abdii kootis nu wajjin dhuftee guyyaa kan kee guutuu hojii kan kee dhiiftee nu wajjin sagantaa kana nu gabaasuu kan keetiif akkuma kanaan dura siin boonaa jirru sichitti siin boonnaa galatoomii ulfaadhu. Ayyee ulfaadha.